لكن ميجا في مصير رقبة ما مسلم توم تتوقع سبايا ماني كريستانا كان كجرو أجيتش بيكتا كان ما كوفا بيشارة ناربت وشرين دبت يقول له ما كينيا سلام تيرا دم نبيكتا مالي أبشان كريستاني كينيا سفل بيكا إيه نيكا سما takku ila no akkatu akkawal obole wali wajin jirana garu jolle kenya dadam ni sallamte intani achitti bakka rabbitti barade sharia kana tagale mal finjira jolle mal taatan isa na kasishe akasi tawle gari biti namni sinfazare saki ana salam ila afsina abu bayan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hararge heetin jariin harargeen badduudha abiti tiya ganda naman tukin balage wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akum naga faya ade sumaya jirto akay jirra garata wa kayo alhamdulillah hayye asgenya kuno mali lalabata jirto lalabada lallabachuu suma fandise baran lallabadaan sininje caraan khaisan lallabachuu tanan beekutti muuxannoon qabu akkasi itti fufi simbeena khairoo sana lallabadda rakkoon qabu annan deema hafurumaan si bira jira khalaas deemeeraani hayye beena yaadana hattani beena yalchan bareeddu maal jette waaqayyo fayyaddu ummatumti keenya warrumti sallamteen kun mee dhaabbadhaa isinuma dadhabne beekta ummanni kiristaa musliimaa tokko bareeddu nuti amma maasiif fakkaate abdii nama ormaa dhuftanii jijjiidha qoqoqon biyya ormaa dhuftanii jijjiidha kenna afaan dubbaddume har'a siidhiiseera bayaantu narraa fuudhe kennaa leetaa namaa sallamteedha waa kama musliima qulqulluu miti ka dhalattee musliima keessa nuti hundi kennaa silaafuma irratti dhalamnee barqatti isin namni sirriitti golma dhugaa rabbi waan gongumayyuu maayyuun beekta hayyee kiristaanummaa irratti dhalatteeti intin dhaladhe kaa'e maalati ijoollee musliimummaa dhalatte bar Insi kachuun tasgabbaay amma tasgabbaay gaafa duuteeyyuu jechuudha maskootiidhaan gadi baasan ufbeek tasgabbaay hayyee kiristaanummaa irratti dhalatte miti ragaa fidi gaafi kana maaltu na gaafadhu siin jedhe ati ortodoksii taate dheengadda deemteedhaaf gaafi kana ragaa fidi siin jenne bar kiristaanummaa irratti dhalatte miti ragaa fides kala sallaqe ani ati naati yaati ofoola guddifachuu deemtan si warra sallam bakka jala taa'e si waa tokko irraa faayidaan qabdu waan ta'eef mikinaatuun siin jenne sa'aatii akkanatti qoosnu afaan hin dhiisanii hudduudha sirriitti yoo galchan quuftani sallamteeni ijoollee mentala kana buusa wallaahi bayaanii sodaadhe malee waa'ee siin jedha buusa waati kenna assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Maiki muisi mana doa. Indulum tiara kenan. Waalaikumsalam. Serta. Alhamdulillah kami. Alhamdulillah jar tu mana darah berbada tu tak tibar muisi mana curang. Itu murti. Me warra soddagal fanna obbo bayan bena me. Coba kesan timbula. Bayan, assalamualaikum. Bayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demen jira. Benu lalu bakka buta tanama bodde shankoran si biteru ha. Yalla, assalamualaikum.
Excellent. Naga darbaga. Mana Laa gadi sin darbu. gaga fanna usti. Yo. Jedhiin nagaaye. Tabakan kia. Laa ni dhagaa. Sagaleen koo jira so. Isit booya adeem habibti ani sabiratti dandee lallaban ijoolleen waan badaa jetti. Macaafni waan badaa dubbata ani sabiratti waa jechuu hin danda'u. Nu laalaan jiru dakaan. Beenu jedhanii ilaalfachuu koo gara keessattiin akkana jalamtee hin jedhaani. Nan cinqamaansii yoonni jiru. Wallahi nama harkaa bada. Nagaa jirtu fayyaadhaa oolman akkami. Saafi? Ana jara sun taa'ina ishee? Waadadhaa? Yuutii qaban ijoollee. Wallahi. Ayyak shibaa assalamu alaikum. Dashi dallaba damma jarrasi hannera. Waa'ee qurbaan irraa haasaa turre waa'ee taskara irraa haasaa turre. Qurbaanni maalidha jedhan silaasuma. Nu himuu didanii mee taaddaluu carraasi hannera gaafadhu mee qurbaanni maal jedhe gaafadhu waan fidadhee dhufa. Aye. Galatoomi nagashuu keetii fi hundumti keessanuu nagaan siniif hawaayatu. Ani kanan jedhu ani gaafii tokkollee qabaadhee miti dhugaa koomintiis ilaalan ture akkasuma namoota dudubbatanis ilaalan ture. Ana kan gaafii baazawee sanarraati gaafii tokko iyyuu hin qabu. Yaa ta'u garuu ijoolleen immoo amantii garaagaraa keessa jirtan mana kana maal akkasiin barbaannu. Yaadan barbaannu gaafatamtu deebii qofa qurbaanni maa inni siin jenne qurbaana nutti bas. Akkoo dhaggeeffadhu sitti muufan deemaa jira dhaggeeffadhu koode. Laal wanni isin gootan bakki itti barattan iddoo kana miti iddoo kanatti kan dhuftan maalidha sababni tokkoffaan ijoolleen kiristaanas ta'e beentee kan taatan hundumti keessanuu waa'ee bakka kanaa maaltu isin gashee. Isin immoo wangeela lallabaa kan quraana lallabaa dibata kan isin dibee manaa isin baase eenyu? Ati maalii dhufte Taaddalu jalqabaatumti maalii dhufte? Lakkan ijoolluma keenya fan dhufe malee waan biraa fi miti. Xiqqoo mee iddoo dhaabbattanii of ilaaltanii waan gaariidha baazawee warri shamarranii kuni. Warri shamarranii kuni. Akkas taananii qo'ee kan na dhaggeeffadhu. Yoo bakka kana barbaanne suma yaabbiloo godhee bakka meeti. Ammarraa kaasiiti. Atoo itteessi dhaggeeffatta akkamitti ijoollee dhorkita? Aara ijoolleen keessan dhugumatti ijoollota camlaaqaa kanneen waliin ijoollee dhorkuu dandeessu waan ta'eef deebii yoo deebisuu dandeesse deebisi gobasii koo. Ijoollee mataa kan keetiin hin hoogganamtuti. Tole yoo ijoollee daa'ima qabaatte daa'ima kan kee hoogganuu dandeessa. Garuu nama biraa immoo seen godhuu hin dandeessu ijoolleen hundaa jechuudha. Akkas inshaallah itti fufaasuma kenna. Itti fufi kenni. Tizita moo tiziteessa? Tigist. Tizita akkamii? Tigistii? Tigist akkamii? Nagaa galata rabbii. Baga jiraatti gaaffii irra jiru dhageesseemi? Dhageen jira garuu nagalchi hin jenne baruufiif nagalchite. Maal dhuftaree erga sanuu? Barachuudha? Maaliifan baradha? Maaliif wanta keessa nan baradhamu? Maaliif dhuftaree? Amantii karaa sirriirra waan hin jirreef karaa keessan hin ilaalaa jira bar. Hoomuma akka karaa sirriitti akka deebitan sin ilaalaa jira. Laa jechuun ati ka dhufteef maaliif dhufteen jedhee bara? Karuma keessan kanatu sirrii hin taane beektaa? Nu wajjin maaliif ati dhufteen jedhee bara waan dubartis nu dhaggeeffatuuf dhuftamiira? Maaliif dhaggeeffadha? Maaliif si jamar ijoollee teenya karaarraa qabuuf malee wanti biraa maaliif nama dhagge? Ayyee macaafa irratti hundaa'anii barsiisi ijoollee teessa jalaa si kennine waan macaafni jedhu irratti hundaa'e. Omaa rakkoon qabaaf shidhaan ijoollee teenya himan barsiisa. Isin amma barsiisi macaafni waan jedhu irratti. Garuu ati akka hin ta'in ishii kaleessa kiristaana keessa baatee immoo warra wanta biraan haasaa biraatiin barbareedu ija carraasi ilaalee kaleessa laal amantaa sanirraa amantaa kanatti barattee dhuftee miti. Hayya amantuma keetti cimuu qabda malee ani baradheetti nama barsiisuu miti beektaa?
rakkoon qabu. ለምሳሌ karaa tokko laali ati ofii keetii dogongoraan deemtee karaa sanaanis immoo namni biraas akka karaa dogongoraatti deemteeti miti nama kan deemsitu karaa dogongoraatti. Eshi waan si gaafanneef deebii kennuu hin dandeettaa? Indi eenyutu mirga sii kennee na gaafataati si jammar ati iyyuu gaafii kanaati Dafillee macaafni kee deebii kennuudhaaf qophii ta'isiin jedha waan ta'eef. Gaafii si gaafannuuf deebii kennuu hin dandeettaa? Gaafiidha. Yookaan yookaan laayita. Kennuu ni dandeettaa? duraan dursee waa'ee matsaafa dandeettamu hin dandeettu yoo hin dandeenye gadi bu'ii kooppi liinkii godhi yoo dandeettes haasaa itti fufu. Bas. Wayne ጭራሽ ኮምፕሊንክ ጎበዝ ኮoppi liinkii taaptaabillee itti dabale ishii taaptaabillee godhe. Abbo fagaarate taaptaap si agodhan shaarmuxaa haadha. Ani jedhee isa kun baranne subhanallah. Khair inshallah. Ayyee tegisti ergaa fi si erga deebisuu hin dandeenye waan si gaafadha waan maaratte. Nuti karaa dogoggoraa jirra tegisti. Nuti karaa dogoggoraa. Si waliin miti barkana naasaa jiru shi wajjin naasaa jira maaliif ishiin amma nuti karaa dogoggoraa jirtanii jecha tokko nuti amantaan keenyaa fi ishiin duraan dursitee kaleessa kan itti amante dagatti har'a. Koye tegisti maal jette beektaa amma. Laan dhaggeeffadhu haal tokko ati amma kaleessa ishiin kiristaana keessaa dhuftee ta'u amantaa musliimaa qabattee miti koye amma waa'ee sidii si waan si keessaa baatee kiristaana amantaa kiristaana deemuudhaaf hagamitti amantame natti tasgabbaa'e meel takka haloo akkasiin jedhe amma yeroo seentu maal jette beektaa karaan keessan karaa sirrii miti karaa dogoggoraati jette miti akkana miti ma moo karaa sirrii jette duraan dursitee amantaan uffataa miti bar akka argite kan jijjiirtu miti maaliif akkasitti mun jenne amma waa'ee amantaa miti karaa sirriirra hin jirtan jenne ammati naa deebisi waan si gaafadhe maal taate dhagoo miti akkasiin jedhe karaa sirriirra hin jirtanu karaa dogoggoraarra jirtanii nuun jette miti eessaa agarte waan akka jedhu akka nuti karaa sirriirra hin jirre maalirraa dubbiste ani kanan jedhe ishiidhanan jedhe malee isin miti maaliif akkan jechuu danda'e beektaa kaleessa tokko amantaan keenya tokko barre amantaan keenya tokko na dhaggeeffadhu anaafis amantaan koo tokko maaliif jennaan kaleessa yeroo amantaa ortodoksii yes turte san amantaa sirrii koo ta'eeti kan itti amanaa turte har'a immoo kan kaleessaa dhiise kanarraa saarraa maal taate tigisti amantaa musliimaa eega qabatte borummoo hammamitti hafuura keessaa deeme amantaa kana keessaa baatee akka amantaa san hin deemne akkasiin jedhe nuti amantaa sirriirra jirra moo sirriirra hagamitti amantamee ati natti amantaa kana keessa baatee akka amantaa biraan deemne godhu dhimma dhuunfaa amma kan isin jedhe ani amantaa kootiin beeka malee kan namaati kanaafuu na dhaggeeffadhu ani amantaa kootiin beeka malee amantaa namaati kanaafuu amantaa kee cimsi laal amantaa kee cimsi qabadhu malee amantaa namaa wanni si galchu tokko hin jirudha qallaanumatti jechuudha wallaggeeffataa sun namni bira keessaa beeku Tigisti riira dhaggeeffadhu ishi rakkoon qabu wallaggeeffataa sun sitti meebar akkasi ishi akkasiin jedhe amantaa sirriirra hin jirtanu karaa sirriirra hin jirtanu kana jette sun dogoggora jechuudha miti eegasiif ta'e dogoggoraanaaf garuu ani okay kana tammatti sun dogoggora karaa sirriirra hin jirtanu kanatti nu anaaf sirriidha ishinis immoo amantaa ofiitti qabattetti ishiidhaaf kan keen jenne keenya amma amantaan keessan sirrii miti kan jette sun dogoggora jette miti ati sagaleen na biramu lakki ishumatu cal jedhe beekati dha'u dubbinti jajjabaatte cal jedhu barsaan ayyee buuteetti bakka itti fufaa itti fufamee waa xiqqoo ishii nu gargaare rakkoomte ol sii darbaa qaba ijoollee argatte. Sumee callee kee sirreeffadhu akkanatti naannees. Koo sirreeffachaa hin jira oduu baay'atama inaafteerta bar. Kam inaaftisaa?
Enggak berarti sakit mana dibayang enggak bah. Kalian ditipu fi minta kan? Bonsa lah. Bonsa ni sejarah aku anak kenan sekali. Iya. Bonsa kau nak ada? Gitu. Mungkin nakam. Nanti kau dapat tak? Dubbatan ijo. Kena dubbat udah gajut tak dubbat. Aku tak ada gajut ni baik sama. Urus saya rah urus faham bah. Kaya insyaallah. Mal dubbat do jadi ini. Kena nagamu. Ya ada jera ko tiada jera. Kena debat maka asasin seraya hifatam. Jadi usaha ya. Kau berasin lala. Kasihan Tesla masa hijab mana talafat. Nah tinggal. Baredu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kisahnya kam. Alhamdulillah kami. Cerah alhamdulillah. Anak kanu mana kasih tanya garu ya. Silalah. Tegasnya serta. Iya tak. Makan nasi je. Masya Allah ya. Almas bukan la costa cabriste garu ergad fi yedif. Kenna. Meati harra lalla baddu. Tarati Samona kan tabala shufter tashi. Mahalang ko na mula. Ilaha illallah. Mali. Nasri me echun gastin ki ana na fashere nan busu jole kastaran ga shabota ga nura kasi. Malish ifa wajin. Rakon ka lubunan buha ko. Ashar khair. Galato mishi. Almas. Almas. Sagalan kiyan nagama. Nagaman na. Nabira mul'achaan jiru. Sumayyaalleen atillee hin jirta. Ani garuu guyyaa tokko ifa gaafate amantii jijjiirratteetilla si dubbiseellee hin beeku si jalallee taa'eetillee hin beeku si lachuu jirti. Amma bar yaada mama kiyya yaada. Na jala hin deemin afaan takka na jala hin deemin. Amantii keenyarraa gabbuu dandeessaa? Mama kiyya. Gadi bu'uu dandeessaa? Maal amantiin kee? Barra jira. Kiristaana musliima jennee wajjin nyaachaa turree miti. Maal goota amantaa keenya keessaa? Koy almas. Mee kanumtuu gaafii Barra jiraan. uummata kanaaf deebisi oggaa meeqa muluu ima albaata. Ittiin nyaatta ittiin dhudda. Waa mara achi keessaa qabdu. Maal gootu amantii keenya keessaa maal gootu barsiisinatii keenya keessaa maal gootu? Dhugaa rabbii kana maal gootamee of hin kabajuu si kabanye bakka beekamti sallamtee ta'ee zarii keenya keessa iyyuu sallamtee ta'ee jiraata. Maal deessee noortuu achitti kabaja keetiif ilmoo keetiif boruuf hin yaaddu. Maal eenyutu qeesii si godhate? Eenyutu barsiistuu si godhate? Gadi buusa wali mul'ata.
kenna amantaa qabda Mee maaltu si galche waa tokko hin barbaadu sinirraa maaltu si hin galche mee haadha qabdu abbaa qabdu obboleeyyan qabdu zarii qabdu achi keessa mee maalumatu si galche kabajamteetu mee qakamtu isin waamu isaa waamu almaas dhagaa jirta seetu achi keessatti horee jiraata maal ofii kabajaniis maal salphina hanga akkana loltu kana mee macaa farraan barsiisi maalirraa goota maalirraa goota ilaha illal obbolee maali? Riyallaalee. Midhaa maayikii illee qabee fi numa dubbataa jirti bar. Maayikii illee qabe maayikii illee qabe. Maal gobozi koi gifiti sitti taati akkasin godhati naan cimaa taati. Eenyu osuma yaadu modereetara nu kanneen ta'e xiqqoo. Laa gifiti sitti ta'a lakki gobozi laala akkasimiti bar afaan oromoo sitti dubbataa jiruumi laal dhaggeeffadhuuti waan gestiidha. Koi ati gobosiidha koi baay'ee dubbachaa jirta. Almaaz laal nama narrabsiniiti laal waan namni koi dhaggeeffadhu. Akki gootu mucatti waan namni dubbataa jiru dhaggeeffadhuuti. Mucattiin eessatti dhalatte yaa jamaa? Mucaa biyya afaan oromoo dubbatu keessatti hin dhalanne? Abdiin biran jiru. Buusaani bakka kanas wali mudate. Biran jiranii warri modeetaraa. Ani kana modeetaran qabu subeeme. Akkamitti modeetara qabu? Hiikumaadhaan galtee hirta ta'a. Nu turkii kiyya dide. Micayyoon tun ammas numa jirti? Inuma Maama garuu ati nagaadha sammuun fayyuma si jira? Eki tasgabbaayita mee akka dubartii firiis tasgabbaayime habibti obsime. Mee obsi jalqaba irratti mee obsi qashiti akkami nagaa jirta fayyaadha? Nagaan siifaa ta'u. Nagaan siifaa ta'u bareedduu qi. Nagaa maalirraa goota anarraa maal goota odoo kabajje ganda kee fira kee ana antee kee kabajja. Ayyee namni tokko naa buusa monitara si kenneera munziir. Wanne of kabajuun bee waan guddaadha bee nama guddaatu amantii kana Sagalee kiyya hin jirre moo kan keessu hin jirre ijoollee. itti jaalanne waan hunda itti horanne nu maaltu si ga'e. Abboon irraa gattaa afaan tokko dubbannaa miti asumarra haqqistu waggaa meeqa mulu bakka sin geeka. Koi yeroo takka. Dhiiranii naqqistu dhalaadhanii naqqistu maal gootu amantii keenya keessa. Akkasiin jenne. Maal afaan tokko dubbachuu maaltu barbaachisa. Lakki walti keessaa jiru barsiituu nuu rabsaa jira. Barnuu seera sinirra amma yeroo takka seera sinirra. Barteechisaa ture bee akka aadaa arsii keenyatitti. Amma nuti. Atama nadhiin sallamtee jala seentee to almaa jettu maqaa keetiin dhiira beeti. Dhiira taanee walitti dhufaa turre lagaa malkaatti wajjin dhufaa turre amma ittiin charcharachuuf yookiin immoo masgiinni yookiin immoo manni amantaa sirra akka jiru. Amma qoyi malkaa TikTok irratti wal geenye kaa maal rakkoo maalii qabu? Bergannaa boodide garbiin afaan tokko dubbadhabee afaan keessan dubbadhabee. Afaan keessan dubbadhabee. Abdi bus. Maal of kabajje maal? Abdi yoo siisi bus ana reefka tinaa kennu fudhaa dalaga. Keenyas nuuf mudoon qabu maaloo teechi sabasabamtee yoo teechi maal rakkoo qabu? Waa ni ture. Maal rakkoo qabu? Dhiisni bakka bu'ii obbolee adaraa rabbii bu'ii. Laa ilaaha. Mucaan maal taate? Bar gastiin illee naa buusuu didee bar. Mucaa ishee xara qabdi ta'u.
ችግር ነው ሀየ ሜነኒ ነጋ እርገዳሜ ጆሌ ክርስቲያን ነምኒ ነጋ ነምቲ ነጋ tokko ani nama nagaati namni ettan annaman tuquu nama sin arrabsu nama nagaati warri jettan namni tokko qofti Tal jetteen laalti. Oso bar dubbisaa itu na kofalchiisa wallahi lazim tokkichuma arrawuma fulseenu bar osootiin akka abdii guyyaarran bannee mana duuba akkam ta'an uffata gatanii deemanii. Ortodoksiin obsan qabu subhanallah malakati. Harri guyyaan soddoma bar zikiri Yohaannis jiraami harri guyyaan soddoma. Haasanii fidaayi. Akka Itoophiyaan soddoma hare. Harri akka Itoophiyaa soddoma mi zikiri Yohaannis jira. Kanaaf. Edaa kan matmii kuutu jiru. Zikiri Yohaannis zikiri maal jedhama silaa afaan Oromootiin. Wanno har'a guyyaan soddomti rayyoo farsoo manamna daabboo cuwwaa manamna jira miti kan Yohaannis har'a. Jira barar. Sabal saadiqii jedhan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Akkam nagaa jirta Usmayya? Alhamdulillah ko fayyaami. Fayya kaaleetiya. Anna waan bira seenin jiru anna muslima anillee ammaan akkuma kaysanitti muslima. Annama Qur'aan na barsiisu na sirraa barbaadee ture isme. Wallahi gareen namatti yoo kenne malee gareen qabu namatti garuu safan. Habibaati hootu garee imooni feeta. Garee imoon barbaadda. Nin fadha qaaliitiyya. Qaaliitiyya nin fadha. Hootu garee imoo yoo barbaadde hootu. Ijoollee keessan dubbisaa. Mariyaama haa ta'u ijoolleen keessan dubbisaa ni dhaqaate. Dhiiran jenne moo dubartiin keessan dubbisaa. Dubartii qofa markazni keenya dubartii qofa malee dhiiran barbaannu. Dubartiin koottaa rakkoon qabu sa'aatii 24 markazni keenya banaadha. Mariyaam Ayyi qaaliitiyyaan illee amatan gingeen beeta muslima ta'e sunumaaf hin barachuu fadhachi. Maashaallah ayyi taatu rakkoon qabu. Ayyi. Bakka jallu ture ijoollee kiristaanaa galfadha. Warri quraanallee kitaaballee barachuu barbaadan koottaa. Dubartii qofa dhiiraa miti. Irri kenna ijoolleen nurraa karaa barumsaa baratan isaa. Hayyee kiyyuu. Fooloos godheetiin jira kan isaaniin si erga qaaliitiyya. Ulee rakkoon qabu kootu. Kiyyuu. Kiyyuu. Akrami maqaan kee karaa jalaatti nu ture shaadha kiyya maaliif? Hayyee qaaliitiyya. Hayyee galatu. Kiyyuu dubbadhu haama maqaa isaatiin. Ijoollee islaamaas jala jirtan mee yeroo biraan isin galcha gaaf tokko carraa isinumaa kenneetni isinumaa bichaa mana bana inshaallah. Kiyyuun tunis dubbataan jirtu buusanii. Kiyyuu gadi buusan inshallah namni monitara qabdan ijoollee sila qoy maaliif baattanii teettan monitara duuba Asha eenyu ayye ayyuu eenyudha isaatuun immoo maqaan ishee bareedduu dubbadhu ati immoo Ustaz Abdul Fattah assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نكون يجيا. بريدة الحمد لله كم سنة قاعد فني شكوت.
بريدة والله الحمد لله. ما شاء الله بقى جراتك. آمين وجبانو بقى جراني للا بدا إن شاء الله انكرار ديمار أنا في ميجة وجه. أيه أيه ولا قاضي بريدو nama kisi gabe tore gadi busa shelle yon naman dubbanne gadi na busa senu ayya ni dubbatta taana dokke kanti gadi bu senu intalattina kam gulla dabbattisa sittin qorru ankinu baren kabbanayo ya tawaidolij فين اللي قاعد يبوسها لما براغش انا ما دبنا قاعد يبوسها يا توايدولج ندتنش جرت هلو سلام رقمي جرا جاجباتا ايوه منجر غافي غافتشا توري لا جيتي ما يكفين كيس waa'ee citii qurbaanaaf citii bataskaana irraa dubbataa turre. Maaltu si gashi waa'ee citii kiristaanaati silsilaan islaamaa taatanitti amantaa keessatti hin bultan maaltu amantaa namaa biraa keessa sin gashi. Barachuu barbaanne. Sin gashu ko bakka kunnan awwaattu jettee amantaa kee filattee jijjiirra. Kenna afaan dubbadhu mee salaatiin dubba. Keessa turte. Shuu? Ashin? Kennas taanaan zinnaashis taanaan sinii ortodoksii turtan jijjiirrattan sin hin taane bakka sadeemtaa sana baradhaa quraana keessan ta'a baradhaa malee wani ortodoksii maaltu sin gashi. Yaadan barbaannu Mana gabbaachuu እናንተ ስለ ኦርቶዶክስ የተዋሕዶ ልጅ ዳ ይሰማል ጀራ ማርፊ ኮን እነ ጋጅርታ አይ ቁርባኒ ማይራ ወጀተም ሲንገሽ ማሉ መራጃ ወጀተም ሲንገሽ ማረኮ ከባ ኢምበራ በርበሩ ዳፍቲ ኡመታ ከነ በርሲስቱ ማለት ማረኮ ከቦልራ በር ሲንገሽ መኖ በርባቹ በርባደ መነ መንታ ደሜ አቦቶን ጅሩ ዳቆን ጅሩ ሁሉም አሉ ማማር ማስተማር የሚፈልጉ ማለት ነው። ምንም አይመለከታችሁ ምን አገባችሁ? ማልጎላ ዶክተር ሃያ ዋንስ ጋፈን ነርገንደ ትላንትና እስላም ሆናችሁ በዚህ አስሬ እየወጣችሁ ሰው ነው የምትሳደው ማለት ነው። ባይሞታችሁ ውስጥ ጋፊ ጋፈን ነው ደቢሶ ዶፍቴ ማልጎላ ዶፍቴ ሲጀድ ሃያ ካዮና ዶፍቴ ማይን maaltu sin gashe sin jechuun maaltu sin gashe maaltu sin gashe barbaanne jechuudha nam tokko waa'ee amantaa kiyyarraa yoo na gaafate qoma kiyya dhaadhee deebisaaf onnee guutuudhaan jechuudha kanaafuu beekuu barbaanne beekuuf malee waan biraatiif miti maalirraa hojjetama gaafii gabaabaa bara maalirraa hojjetama qamadiin usurraa hojjetama hayeessuun kitaaba keessa hin jira wangeelota ajajamoo sammuma qeesotaati waan ma kitaaba irra jiruudhaan ragaa fidi kitaaba irraa singashu maaluma irraa yoo ta'u waa'ee amantaa keetii bar yoo namni si gaafate ragaan kana jettee amantaa kiyya nan beekan awwaadhaadhee kanatti amananadha waan ta'eef jechaadha. Eshi qoy ati jechuudha fakkeenyaaf qoy buleetitti obsi fakkeenya jechuudha aneen tuni gara amantaa keessanii dhufuu barbaade fakkeenya siin jedha yoo gaafii si gaafadhe hin beeku maatu si galchu jettee gaafa ofirraa na deebiste aneessan deema. Isin warra asirra teessan barachuu barbaaddan otoo hin ta'in nurraan kan barbaaddu kan waqtii kana waan jedhu barbaaddan malee barumsa barbaaddan miti jalqaba jechaadha. Barnoota barbaannaa nu si gaafannee bar. Eshi qamadii irraa hojjetamaa dhugaadha maaliif icciitii ta'e? Maal iccitiinsa? Icciitiidha jedhanii miree qeessonni maaliif icciitii godhame? Qurbaanni yoo maal irraa dalagama? Gaafiin keenya qurbaanni maal irraa dalagamaadha? Sitti meekoo. Maal jette? Sitti meeraa.
Ekkoo naaf deebisi kaayee to'aadoo lijna hin jedhami maqaan kee akkuma intala to'aahidoo taatetti bakka onnee guutuudhaan akkanaa deebistuun barbaada. Okkosii deebisee sitti nagaamne. Hin dhaga'amu sagaleen kee kennaa kiyya moo ka'isiiti sagaleen. Sagaleen kee xiqqoo xiqqoo dhufaa jira. Jiran na bira jaafadha. Maal jette? Jiratu jiraafa malee uma dhagahamaa jira. Akkoo irraa siqiitoo mashallaatti tasgabbooftuudha wallaahi. Seeraan namallee dubbista. Kanaafuu akkuma akkana naamusaa fi haala qabdu waa'ee amantaa keetii gaafii si gaafanneemi. Gaafii san jechuudha deebisuudhaaf yaali. Mashallaatti tasgabbooftuudha wallaahi. Habibati. Dubbattu. Maayikii qabattee. Qoy niitti dhufee qoy takkuushi. Haa? Qoy. Dubbaddu haa. Qoy. Kenna, assalamu alaikum. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bade nagami. Naga kame ayyantu fayyada baddisi. Bade TikTok ke yana raggubani barguyyaa san halkan san raggubani na deebi'u dide. Okay. Kanafi da mal baddense bare sabbontu kam sabbontu taate mo jedhesi. La wallahi narratti gubani TikTok ke mul'is godhani narra gubani guyyaa lammaffaa banadhe abdiin follow na goosise sanillee deebisanii narra guban. La ilaha wallahi rakkol. Eenyu dhafeenuun dubbattu galcha mee obboleeyyan asii modeetara hin qabu baran. Feenuun bira jirta? Sumayyaan salaata deemte? Warri modeetara qabdammee galcha obboleeyyan. Yookaan masitti dubbaddaa, ustaas Gaalee dubbaddaa. Abdiinis yoo bira jiraate. Kenna warri barnoota barbaadan keessattuu ijoolleen gara amantaa islaamummaa dhufanii warri barnoota iddoo barnoota hin qabne yoo jiraatan na haa dubbisan itti naaf himishii warri barachuu barbaadu. Yes yaa dubbisanii. Ayyaantu dubbisa obboleeyyan. Amanuun qofti gahaa miti barachuun illee nama barbaachisa. Gaafii jira booda gaafii haadha abbaa jira gaafii biyyaa jira. Hottaa baradhaa warri barachuu barbaadan. Irra caalaa warra gara amantaa islaamummaa dhuftan jechuudha. Isiniif dursa carraa kennina. Akkasii wallahi. Biran jiranii qoo ustaazonni abdii biran jirtu. Ustaazonni bari xiqqoo dalagaa qabnaa jedhan natti fakkaate dura. Anasi modeetaran qabu bari galchi. Okay, modeetaran akkati. Warra kiristaanaa nu galchaame. Warra kiristaanaa nu galchaa ustaaz. Warra majiran. Warra majiran. Firaa takkallee ta'u rakkoo hin qabu. Ilmaas. Mashallah wallahi sallamii dhume wallahi mashallah. Abshira ustaaz. Mashallah. وعليكم السلام إن شاء الله ربي نجياني سنة ديوس Kiristaanonni nergattanii feenuu biraan jirtu sagaleen kee jiru maayikii banattee cufti feenuu biraan jirtu natti fakkaate
Qullaa dhaabbattee sanaa asirratti dhaabbattee isheenis Indoo uffanni isii omaan jedhu hin bareedaan duraan kana caalaa uffadda wallahi. Ka isiin doom uffata kolbaati. Wallahi astaghfirullah. qullaa deemtaa. Wallahi an kana an qunxaan deemaa iyyuu wallahi. Garuu alhamdulillah. Baga Rabbi barakee jijjiire kaa alhamdulillah. Baga dubartummaa keessatti of agarte. Feenuu akkamii? Nagaadha. Alhamdulillah. Sila akka kitaabatti ne eeyyamu atimaa qullaa deemta obbolee. Qullaan deemee biyya. Yaa? Qullaa miti qullaa ta'eesitti mul'achaa jira moo ija keetirratti? Qullaa bare sababni isaa kitaabni kee dubartiin akka dhiiran fakkaanne dhiirri akka dubartiin fakkaanne jedha. Ijaaballee godhattee hin jirtu juma fayyaa laalaa jirta miti maaliif sitti mul'atu? Turree bara. Hojii dubbadhu mee seenu. Nagaadha kaasanii gandaan keessan maalidha waa'ee maalirraa haasaa jirtu mee poointii? Ammoo waa'ee dhumaa namtii kee kudhummaa waa'ee dhumaa namtii maaliif iccitii ta'eedha eenyudha feenuu? Sila samantiin namaa keeku waa'ee dhuma namantii nama haasa'u malee ajanda biraan qabdan yeroo dhuma hundayyuu sana yoo ta'e nala homaayyuu. Sagalee sitti dhagamaan jiru? Nan nagaa dubbadhu. Qurbaanni maal irraa hojjetama? Maalii jette? Qurbaanan beektu? Maal jette? Obbolee qurbaanan beektu? Hin beeku si baruu sin barbaadu. Isheen beentee ta'itti gaafadhame. Amantaan kee maali bareeddu? Eenii? Hin qabu amantii. Akkanumatti jiraatta? Eenyu uume? Waaqa tokkichi. Isa dacheef samii uume santu si uume? Isa Yesuus erge sanii? Waan meeqa jira si bira? Waaqayyo isa tokkicha isa Yesuus addunyaa kanarratti erge sanii? Waaqatti amantaa? Yesuus ergamummaa isaatti amantaa? Waaqatti nama akkuma nama uumetti nama sanarraa kan hafe maaltu jira? Yesuus hin beektaa? Nan beekee. Maalii keeti? Maalidha? Maal siif ta'a? Gaaffii kamii nama gaafachaa jirtu silasin? Yesuus maal siif ta'a? Siin jedhamen waa'ee amantii kootii namaafis ibsuus hin barbaadu waa'ee amantii nama biraas immoo barbaadu. No baramma kun normal gaaffiin normal no bar. Yesuus maal siif ta'an jedhu. Isin amantaan kecha maal akkanaa ta'u waan ta'eef waan kennaa barbaadu. Yesuus maal siif ta'a keenu? Waan naa ta'u nan beeka waan ta'eef siif ibsuu hin barbaadu. Rakkoon qabachuun nutis ni barra yaani erga beekte maal siif ta'a? No, ati irraa baruuf osoo hin taane kee qofe malee waan keessa turte waan deemtee fi jammaran waa'ee amantii namaas baruu barbaadu waa'ee amantii namaa ibsuu barbaadu sababni isaa amantii biyya jedhe waan itti amalee Keeni ilaalama qabdeeta bareedduuti yala amalli kee bareedduudha qashtiiti yaatichi qashtiidha soofaa sirriitti usattarte laakiin nuti gaafii normaal gaafanne ishee jibbaannatti naasa'in jaalalaan natti taasa'e ani yoo waan hammeenya dubbadhee natu dhiifama si gaafata maali shobboleetta. Dhaggeeffadhu seetti Sumayyaa ati gaaffii gaafa nama gaafattu irraa baruuf immoo uummata barsiisuuf immoo nama qeequuf tokko. Anis irraa hin baraa uummanni illee waa irraa bara. Gabaabumatti waa'ee amantii nama yeroo hunda kanaa sooftu waa'ee amantii. Dhaggeeffadhu ka waan na gaafatte si deebisee ramti hayyee bakka nuuf deebisa haatillee. Qashtii maal siif ta'a Yesuus? Waan naa ta'u sitti mun barbaadan jedheemi. Hayyee gadi bu'ii taa'e bakka waan sii ta'u waan hin beekneef dhugaadha himachuu sitti ni ulfaata mikinaatu. Waa'ee amantii namarraa naasa'e. Sa'aatii takkatti waaqettee gabbarta sa'aatii takkatti warra maaddee gabbarta waan ta'eef biraa si gabbaa jala taa'e seenuu bakka. Sanarraa kan hafe waa'ee amantii namaa keessa seentanii tokko isin hin barbaachisu. Hojiin qabdanii sila isinii. Wayyee. Nagaa akkam fayyaa? Nagaa galata waaqayyoo akkamisin? Jirra alhamdulillah. Ati amantaan kee maal? Feenuu buusan naante?
Ani pentittiidha. Pentittiidha? Hojii keenya dhubbo. Yesus maal siiftaa siifi? Yesus maal siiftaa pentittii teenna? Yesus moo anaafi? Yesus anaaf gooftaadha. Bravo. Karaadha dhugaadha jireenya. Wangeela keessa jira. Dhugaadha karaadha. Dhugaadha jireenya sahih. Bravo. Egaa gooftaa erganaa ta'e kan biraa maal akkanaa ta'u feetaree sumeeko. Waaqayyo kee wen. Waaqayyoon kee wen. Waaqayyoon immoo isa dachiif samii uume, isa na uume, isa si uume, isa waan hunduma gararraa jirudha. Dhugaa kee isa Yesuus erge, isa Yesuus kadhate, isa Yesuus itti ol ba'e. Musliimaa nama qeequ ati maalumaaf amantaa hatu kalecha hudduu kee dhiqattee tatu achi keessa turte ati maanta akkana si godhe boorko asirraa bareedu ati amma yoo malaayikaa profaayilii godhattee na arrabsitu kun nama malaayikaan kun gassin argu jechuudha. Malaayikaan taate kolkolo Habibti tia Mikaela gubbaa profaayilii godhattee akkamitti nama arrabsitu? Kolkolo beektaa bolboliin kolkolo. Keenaan ashti bara amantaan kee yoo mirga si rukutan bitaatti kenni siin jedha ati malaayikaa profaayilii godhattee akkamitti nama arrabsitu? Musliimaa miti balbala asirra teessee tasgabbaay meeqashiti mi'a numa siin jedhi tasgabbaay abshir atu hudduu kee gurgurachuuf jecha ani waan ta'e atu rakkoon qabu hudduu kee gurgurattee mee tasgabbaay bareedu ani wanda fee haa ta'u na arrabsita dura tasgabbaay hudduu kee buddistee kaatet amma immoo deebitee hudduu kennaa maaltu kana hunda fidee amma kennaadhuma miti maqaan wallahi yookaan sukkaara si qaba yookaan dammoo daggifiiti si qaba tasgabbaay deem kolkolo. Ati dubartii miti maal taate mija'u? Waa'ee amantaa keessa singalchu si galee. Tasgabbaay. Hayya yoo jibba kiyya qabaatte kennaa yookaan bilfattaa wajjin haasoftaa. Goona nan jaalanna ayyaan dhiisa dubbanna. Kennaanis sanuma keessa waa'ee amantaa keessa. Hayyee ustaaza faana dubbadha ayyee ustaaza faana dubbadha. Ustaaza bilfattaa assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Mucayyoo maal taate macaafni kan kee Itoophiyaa hudduu qullaa ofii. Asmara teessee gisee hunda kan albaati. Asirra teessee hunda waa'ee amantaa irratti maal? Mee hayyee tasgabbaa'ee arraba macaafni kan kee arraba si barsiisa? Kolkoloon kun kolkoloo deemtu biyyee. Isaayyaas boqonnaa 20 lakkoofsa hudduu qullaa ofuuf. Waaqayyo Itoophiyaa hudduu qullaa ofa. Wallahi macaafa jedha. By the way, Itoophiyaa keenya bichaa miti mee Itoophiyaa kan jedhamtu biyyi biraa isa dhugaa. Itoophiyaan biraa eessa jira? Jechuun Itoophiyaan addunyaa kanarra kan biraatti jira? Jira kan bira. Mee eessa jira? Biyya kam keessatti argama? Jechumti Itoophiyaa jedhu iyyuu eessaa akka dhufe kitaabota garaagaraatu irra hin jira garuu ani amma Afrikaa kitaaba isaa hin qabu. Itoophiyaan kan biraa jirti by the way beektota biraa gaafadha. Hin jiru Itoophiyaa biraa wanti jedhamu hin jiru. Innaa kanaafuu iyyuu amma waa'ee amantii maaliifiin waa'ee Yesuus waa'ee maalii Itoophiyaan Waaqayyoon maal gootee jennaan Itoophiyaa hudduu qullaa ofa jedhe. Ani waa'ee hudduun beeku amma waa'ee Waaqayyoo malee. Tole baga wallaalte bareeda taatee si jammar. Okay, ayyee waa'ee Waaqayyoo si gaafadha. Waaqayyoon kan kee kamtuu si uume Waaqayyoon? Waaqayyoon si uume kaminni walumaa galatti gabaabsee? Waaqayyo isa suma uume tana suume kan maal gaafii qabaa kun? Maqaan isaa eenyunni? Waaqa jiraataa isa bara baraa jedhama. Okay, kan Yesuus hin uume saniimi? Kan hin duune, kan hin dulloomne, kan hin dhalanne, kan hiriyyaan qabne. Isaami? Ka dubartii keessaallee hin dhalanne,
Kan namni itti dhiyaate. Azamma isa jechoota kana Yesuusiin qeequudhaaf jechaa jirta. Yesuus gooftaa akka ta'e immoo ani wangeela keessaa ragaa siifin fida. Garuu jechuudha Yesuus. Waaqayyo asaarraa mee waa'ee gooftaatti deebina rakkoon qabu. Waaqayyoon kan kee isa hin duune, isa hin dhalanne, isa namni dha'uu hin dandeenye, isa namni arguu hin dandeenyeemi. Ani kanan beeku waaqa samiif dachii uume. Waaqa namni ijaan hin argin. Waaqa guddaa waan hundumaarra kan jiru. Hayyee. Xiimotewos tokkoffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 6 irratti Waaqayyo duwwaatu hin du'u inni ifa homtinuu itti hin dhiyaanne keessa jiraata namni takkaa isa hin argine isa arguullee hin danda'u jedha. Ilma tokkicha isa Waaqayyo biraa dhufe san duwwaatu arge jedha. Okay, Waaqayyoon ka arge nama tokkicha qofaami? Yesuus duwwaatu arge Waaqayyoon. Inumaa macaafa irratti Yaaqoob Waaqayyoon argee qabee wallolee waldhaansoo itti godhee. Yaaqoob Waaqayyoon miti ergamaa Waaqayyootiin malee kan inni wallole. Na eebbistamu na hin eebbistu jedheeni hin mooyate. Gadhiisuu dide Waaqayyo. Ergamaa Waaqayyootiin malee Waaqayyoon. Kanaafuu Yesuus qofaa miti jechuudha arge. Yaaqoob illee arge. Yesuus qofatu arge wangeela jedha. Namni tokkoyyuu Waaqayyoon hin argine ilma tokkicha isa Waaqayyo biraa ergame san duwwaa jedha wangeelli.